Ashamarka funee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanneerraa dursa hangafoota dubbisneetti hima. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Baaleerraan waraanni naannoo Somaalee weerara lafaa taasisaa akka jiran himame. Wallagga Bahaatti uummanni Oromoo hundi shaneedha jedhanii waraanni faannoo ajjechaa jumlaa raawwataa akka jiran hoogganoonni mootummaa ragaa bahan. Weerara daguuggaa sanyii uummata Oromoo Walloo irratti banamee lubbuun nama hedduu darbuunsaa eerame. Magaalaa Naqqamteetti hidhaan ilmaan Oromoo irra ga'u jabaatee itti fufe. Daawwattoota keenyaa gara bal'ina oduuttanis dabarsaa oduu kan isinitti mooneeti badhaasaati. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Baaleerraan waraanni naannoo Somaalee weerara lafaa taasisaa akka jiran himame. Oromiyaa Kibba Bahaa Baalee Bahaa Aanaa Gurraa Dhaamoleetti weerarri daangaa humnoota naannoo Somaalee raawwatamaa jiraachuu gabaasni arganne foomse. Aanichatti gandoonni Aanaa Gurraa Dhaamolee Jibrii Abroonaa fi Yaadii jedhaman irratti waraanni naannoo Somaalee lola gaggeessuun weerara daangaa taasisaa jiraachuu gabaasni arganne eeree jira. Daangaa naannoleerraan lolli uummata Oromoo irratti bana qindoomina mootummaa federaalaan banamaa jira kan jedhu odeessinu gee balaa weerara lafaa kanaan maatiin Oromoo qonnaan bultoonni hedduun araddaa ofirraa buqqa'uuf dirqamaa akka jiranis gabaasameera. Daangaa isaanii ce'uun weerara lafaa gaggeessaa jiraachuu humnoota naannoo Somaalee kan gabaafame yoo ta'u qabiyyeedhuma isaaniirraa qabeenya isaaniirraa qonnaan bulaa buqqaasuun qonnaa qotachaa akka jiranis himamee jira. Loltoonni naannoo Somaalee ajaja hooggana naannichaan naannoo Oromiyaa weeraraa jiraachuu kan himame yoo ta'u dhimma lola adeemaa jiru kanatti furmaata taasisuuf gama mootummaan naannoo Oromiyaa waan dubbatame kan hin jirre ta'uunis himame. Weerara lafaa kanaan Oromoon abbootiin warraa 20 ol buqqa'uun humnoonni naannoo Somaalee wayitaa ammaa lafa uummata Oromoorraa buqqaasan kana tiraakteeraan qotataa akka jiranis gabaafamee jira. Wallagga Bahaatti uummanni Oromoo hundi shaneedha jedhanii waraanni faannoo ajjechaa jumlaa raawwataa akka jiran hoogganoonni mootummaa ragaa bahan. Akka BBC'n gabaasetti godinaalee Wallagga Bahaa Forroo Guduruu Wallaggaa aanaalee hedduu keessatti hidhattoonni lubbuu namaa balleessuu fi qabeenyaa gubuu akkasumas lammiilee nagaa qeerraa buqqisuun hammaachuu jiraattonniif qondaalonni mootummaa ibsaa jiru. Namoonni aanaalee Kiiramuu Giddaa Ayyaanaaf Limmuu Galiilaa keessaa buqqa'an rakkoomtu keessa jiraachuun himame. Aanaa Kiiramuu magaalaa Haroorraa maatii isaanii waliin baqachuun magaalaa Kiiramuu jiraachuu kan himan obbo Abdiisaa Yaadataa amma jiruun keenya du'aaf jireenya gidduudha jechuun dubbatan. Erga fulbaana 30 barkuma 2014 hidhattoonni Amaaraa waraana qe'ee keenyatti bananii qeerraa baqannee faffacaanee bakkee jirra guyyaa sana namoota 22 nu jala ajjeessan kaan madeessan qabeenyi keenya baaburri midhaanii horiin midhaan achumatti nu jalaa barbadaa'e guyyaama tokkotti harka duwwaatti hafne. Maatii 9 qabaachuu kan himan obbo Abdiisaan qamadiin ji'a 3tti kiiloon 25 kennamuufiin ala waan ittiin maatii jiraachisan akka hin qabne dubbatan. Nuyi qe'ee keenyatti deebi'uu barbaanna garuu mootummaan kanneen yakka raawwatan duukaa bu'ee seeratti hin dhiyeessine. Naannoo keenyas hidhattoota kunneen irraa qulqulleessuun hin danda'amne yooma lafa duwwaa keenyatti deebina jennellee hidhattoonni kunneen ammas miidhaa nurraan ga'u jechuun ammallee yaaddoo keessa jiraachuu himan. Gandoota 16 aanaa Kiiramuu keessa jiran keessaa magaalaa Kiiramuurraan kan hafe ganda hundaa keessaayyuu uummanni buqqeera kan jedhan obbo Abdiisaan waliigala namoonni 45,000 ol buqqa'u himan. Mootummaan namoota qeerraa buqqa'anii bakkeetti faffaca'anii jiraniif deeggarsa barbaachisaa akka taasisu akkasumas garee meeshaa hidhatanii uummata dararan sakatta'ee seeratti akka dhiyeessu ta'uu baannaan tarkaanfii akka fudhatu gaafatan. Magaalaa Haroo ganda duwwaa tokkorraa buqqa'uun amma magaalaa Kiiramuutti baqatanii akka jiran kan himan addee Biraanee Kabbada erga fulbaana 30 barkuma 2014 haleellaa hidhattootaa baqatanii qeerraa buqqa'anii jireenya ulfaataa keessa jiraachuu himan. Guyyaa sana maatiin isaanii namni 9 akka dhumaniif ijoolleen isaanii 7 qabatanii baqachuun hanga yoonaa mana namaa kadhatanii akka bulaa jiran kan dubbatan. Kan jiraannu barandaa namaatti an qoraan gurguree maatii 8 jiraachisa gargaarsi mootummaan nuuf kennu ji'a 3tti qamadii kiiloo 25 jireenya namaa keessaa baanee jireenya horiin gadii jiraataa jirra. Mootummaanis gara qe'ee keessanitti deebi'aa jechuu malee fala biraa nuuf hin barbaanne. Nu immoo yoo deebines waan itti deebinu hin qabnu hidhattoonni ammallee jiru ammallee yaaddoo qabnaa jedhan. Qondaalonni mootummaa naannichaa uummanni hidhattootaan dararamaa jiraachuu deddeebi'anii kaasu. Haleellaa lammiilee nagaarra gahaa jiruufis finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa sababa ta'uu dubbatu. Rakkoo lammiileen himatanii furmaata isaarratti bulchaan aanaa Kiiramuu obbo Balaay Dassaalee ammoo
ammoo yaada OBN'if kennaniin gareen faannoo kan isaan finxaaleeyyii jedhanii waamaniif dirijjitii jedhamu haleellaa uummata irratti raawwataa jiraachuu himan. Gareen kun ganda hundaa keessatti caasaa qabu gandoota akka Haroo Somboo, Caffee Guddinaaf Baagiin jedhaman keessatti ijaaramaniiti kan haleellaa gaggeessan jedhan. Akka obbo Balaay jedhanitti hidhattoonni kunneen hawaasi Oromoo hundi akkasumas gaggeessaan mootummaa sadarkaa jiru hunduu shanee akka ta'etti hawaasa qabsiisuun sabni Amaaraa saba Oromoo akka jibbuuf hojjetu. Hidhattoonni kunneen aanaa keenya qofaa keessatti kan gurmaa'an miti, lixa Goojjamirraas ni dhufu. Uummata Oromoo nagaa buqqisu, ajjeesuu, qabeenyaa saamu akka inni deebi'ee hin dandamanne godhu jechuun gochaa garee kanaa ibsan. Haleellaa hidhattoota kanaan uummanni aanichaa 56,78 qeerraa buqqee iddoo adda addaatti faffacee rakkachaa jiraachuu kan himan obbo Balaay yoo xiqqaate lubbuun lammiilee 115 darbuus himaniiru. Hidhattoonni kunneen uummata nagaa haleeluu, qabeenyaa gubuuf saamuu itti fufaniiru kan jedhan aanga'aan kun finxaaleeyyiin Amaaraa akka hin dararreef yaalii taasisaa jirraa jedhan. Akka obbo Balaay jedhanitti finxaaleeyyiin kunneen saba Amaaraa da'oo godhatanii haleellaa waan raawwataniif uummata nagaa Oromoof Amaara mariisisuun gandoota muraasa keessatti milkaa'aniiru. Garuu gandoonni naannoo Amaaraan waldaangeessan keessatti ammallee finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa ce'anii uummata dararuu ittuma fufaniiru jedhan. Rakkoo kana guutummaatti mariin furuu waan dadhabameef hidhattoota irratti tarkaanfii fudhatamuu akka eegalamees ibsan. Namoonni haleellaa hidhattootaan gandoota aanicha keessaa buqqaafaman waan meeshaa harkaan qabne ofirraa qolachuu akka hin dandeenyellee dubbatanii jiru. Godinuma kana keessa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti ajjeechaa saamichiif buqqeensi lammiilee nagaa mudachaa jiraachuu waajjirri koominikeeshinii aanichaa kan ibse. Hanga ammaatti humnoota finxaaleeyyii Amaaraa jedhaman kanaan lubbuun lammiilee 152 darbuu fi manneen 251 gubachuu waajjirichi eereera. Hoogganaan bulchiinsaaf nageenya godina Wallagga Bahaa obbo Olumaa Dassaalee hidhattoonni kunneen uummata buqqisuun qeesaa dhaaluuf fedhii qabaachuu himanii uummannis qaamoleen nageenyaas kan eeyyamu hin qabu jechuun dubbatu. Weerara daguuggaa sanyii uummata Oromoo Walloo irratti banameen lubbuun nama hedduu darbuunsaa eerame. Weerara faannoon Amaaraa Walloo irratti baneen uummata Oromoo irraa lubbuun nama hedduu darbuusaa gabaafame. Gabaasa arganneen kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jillee Dhumuggaaf godina Shawaa Kaabaa keessatti haleellaa faannoon Amaaraa uummata nagaa irratti raawwataniin namoonni 10 ajjeefamuu hedduun miidhamuun eerame. Lola dilbata darbee waraanni naannoo Amaaraa uummata nagaa Oromoo Walloo irratti bane hanga gabaasa kana qopheessineetti itti fufee jiraachuusaa himamee jira. Duulli waraana guddaan uummata Oromoo Walloo irratti faannoo Amaaraa Liyyuu Haayilee Amaaraan baname kun daguuggaa sanyii kan kaayyeeffate yoo ta'u, lola kanaan qeen uummata Oromoo hedduun mancaafamee gandoota 3 keessaa hawaasni Oromoo jiraatu qeerraa buqqa'uun gabaafameera. Lolli daangaarraan baname kun akka dhaabbatuuf yaalii mootummaan taasise kan hin jirre ta'uu fi waraanni uummata nagaa irratti eegalchiisuu keessaas mootummaan akka harka qabu himamee jira. Magaalaa Naqqamteetti hidhaan ilmaan Oromoo irra ga'u jabaatee itti fufe. Magaalaa Naqqamtee keessatti hidhaan miseensa maatii tokko nama 3 irra ga'uusaa gabaasni nu ga'e ifoomse. Haala kanaan Geexee Dabalaa baatii tokko dura osoo dhimma dhuunfaasheef imalarra jirtu Wallagga Bahaa magaalaa Sireetti konkolaataa keessaa buusuun ati waraana bilisummaa Oromoo waboof galaa geessaa jirta jechuudhaan hidhanii erga gaafa hidhamteetii haga har'aatti gaaffii tokko malee waajjira poolisii aanaa Sibuu Sireetti dararaa argaa jirti kan jedhu gabaasichi. Torbee darbe keessammoo mana jireenyaa ishee magaalaa Naqqamteetti deemuun sakatta'anii homaa yeroo dhaban obbolaan ishee mana ishee fi eegaa jiran Tolasaa Dabalaaf Dassaaleen Fiqiruu qabanii waajjira poolisii magaalaa Naqqamtee ganda Duwwaa 7 sa'aatii muraasaaf erga hidhanii booda gallakkisan jedhan. Ammas guyyaa kaleessaa eebila 20 bar 2022 huccuu fi shugguxii fuudhanii deemuun mana ishee keessa kaa'anii kunoo kanatu mana ishee keessatti argame jechuun obboleessa ishee Tolasaa Dabalaa magaalaa keessaa qabuun reebicha hamaa irratti raawwatanii kan hidhan yoo ta'u, obboleessa ishee Dassaaleen Fiqiruu ammoo mana jireenyaa ishee dhaqanii qabuun buufata poolisii magaalaa Naqqamtee ganda Duwwaa 7tti hidhuun beekamee jira. Yeroo ammaa kanas manni jireenyaa ishee banaatti hafee jiraachuu maddeen qabatamoo naannoo sanarraa odeeffanneerra. Guutuu Oromiyaa keessatti duula waraana baatii tokko gidduutti waboo dhabamsiisna jechuun mootummaan gaggeessaa jiruun dararaan uummata nagaarra dhaqqabaa kan jiru yoo ta'u, hidhaaf ajjeechaan magaalaalee Oromiyaa fi baadiyyaa maraa keessaa gabaafamaa jira. Daawwattoota keenya oduun ammaaf qabanne kana gammaatii qophiilee keelloo afaan waliin gaarii.